yaadu ki wanti natti dhagahamu jiru saa kanatti garuu olee bulee boru waan biraa yaaduun danda'a nama waan ta'eef nara laaltu kaatillee gaafsan. Okay. Ayi gaafii tokko si gaafadhu dhiifama dubbiin keeti. Koo dubbiin kiyyaa ishii na gaafadhu. Yaani irraan fudhaa jechuufi booda. Nama irratti jettee na gaafatte ati nama akkam jechuun ani nama qulqulluu takkii immoo an nama gaarii onni kiyya gaariidha nama gaariidha jettee yaaddaa? Sirriidha laal. Faranjiin maal jetti seete garuu sirrallee hin beeku. Negative mind will never give positive life for everybody. Namni ani dogongoran qaba jedhee too ofirratti fudhatu wanni barbaade galee. Ani dabaadhaaf hin jedhu namni. Ilma namaa ta'e immoo no one is perfect. Namni guutuun hin jiru. Namni kofellee dhugaa ta'e waan ta'e wayii muduu ofirraa nabuu ture. Akka walii galaatti jechuudha yoo irratti walii gallee. Ilmi namaa kun guutuun ta'u akkuma fedhetti waan tokko waan ilma namaa kanarra waan gaarii feete gizee argite 99 gizee gaarii ta'e persantii takkallee taatu waan ta'e wayii waan namni sun namni biraarraa jibbu irraa dhabdu. Ani ofii biyyaan gaarii dha ofiin hin jedhu garuu hagan dandeetti waan gaarii hojjechuu fi keessaa'u baay'ee waan gaarii hojjechuun anaaf jechuudha. Anaaf waan gaarii hojjechuun hangafa koo kabajee isaan agadiitti illee akkana kabaju godhee amala gaarii qabaadde safuu duudaa uummata kiyyaa kasaba biratti illee eeguudha. Inni biraa immoo asumaan wanti yeroo baay'ee dhufee too sibiraa fi asilii qofa biraan dhufa beektee yeroo baay'ee nama biraa deemu tarii warroota immoo warra ijoollee muuziqaa qaban artistoota immoo bira nan daddaqa. Fakkeenyaaf Gajoo fa'aa ijoollee biraa nan daddaqa. Isaan hoggaan naqeef waan nagalchanii sifan sirban jedhuun hoggaan naqeetti dhaqee baay'inatti tolu beektee kilaasiif naamna bee yeroo nani firii ta'etti guyyosan laayifii irra jiraatan yoon naqee nagashu akkuma keetti na jajjabeessu. Saniifi sibira immoo gizeen dhufe waan isin akkas jedhuuf akkuma durattuu siin jedhe specify adda baastee akkatti nagaaltuufin jechuun kiyya. Nagalchinan sirbaa sifaan weellisa gizeenan siin jedhu akka na yaadattuufan. Jedhee isaa yaadee maybe yaadni kee kun dogongora ta'uu danda'a yoo hin dogongore immoo dhiifama naa godha asumatti. Yoo hin dogongorre jechuun akkitti gaaffis gaafadhee itti deebistee illee hedduu bareedaadha. Naa asumaani sirriidha. Ani garuu sin beeku beekta dhiifama naa godhe jechuun Oromoo tokko kan kennan beeka. Ani illee dura Oromoo fataate waa hingaa jedhee tumani kan yaade specify godhee garuu immoo detailii jechuudha. Dhalattuu eessaa akka taate maal hin beekne fakkeenyaaf ammaa ani Adaamaatti na laddee guddadhee Adaamaan beekta. Ishee duraan warri durii Naazirii ta'aniisanii bakka Oromoodha. Oromoo ta'uu kiyyatti sirriitti hin gammada. Ijoollee isaatiin si fakkaadhamee ogguun alaaltu. Kanarratti ani wanti nani predict godhu waa lama bichaadha. Wanti nani assume godha jechuudha. A fi B jechuudha. Hookaa warra Arsiitii yookiin Harargeedhaati. Kanarra dabarraan ani gammachuu hin danda'u. Harkattee jirta. Bakka hookaa Eedhaa hookaa B ta'a jechaadha. Hookaa warra Arsiitii hookaa warra Harargeedha jedhee yaadaan. Harkattee. Keessaa jechaadha keessaa lamaanuu immoo Arsiidha moo? Lamaanuu. Ndaa bakka. Naan akkasitti hundumaafuu dhiifamashii. Balleessuun danda'a maybe akkuma tuutti duratti iddootti yerootti akka biraa jirtu nagaa shoggaas hin jedhu maybe nama biratti namni kun beektaa yaadni namaa kun gargari beektaa namni akkaataa namni si fudhatu keessaa'u yooti waan gaarii naase yookiin yaada sirriin qaba jetteetti illee itti haasawwatte namni beektee karri itti namni kun fudhatu ilmi namaa kun gosa baay'ee jira beektee akkuma bifaan gargarii yaadaan gargarii saayikoolojikaalii gargar ta'an wanti isaan yaadan illee wanti isaan akkaataan asirtaansii isaaniitti illee gargar waan ta'eef maybe akkasitti fudhachuu danda'a waan ta'eef dhiifama jechuun barbaada. Ayi Umaara kun jiru galatoomii waan dubbattuu jiraatte dubbachuu hin dandeessu carraasiif kanneetu hin jira. Ayyee wanti biraa wanti dubbadhu kanan dura siin jedhe jechuun waa'ee nama asitti nama as jiru beektaa. Itoophiyaan jirtu jedhee yaada Itoophiyaa miti kan jirtu garuu nama as jiru normaalii waa sooshaal miidiyaa kana gubbaarraa sirriitti sooshaal miidiyaa fayyadamtaa sirriitti immoo nama dhageettii qabu jedhee mata fuullee aadallee kabaju jedhee waan yaaduu fi waan amanuu fi maybe nama asitti beektu nama nan itti dhiyaadhee agatee waan tokko muuxannoo irraa fudhadhu
Muuxannoo nama kanaaf hin kenna jettee yaaddu yoo jiraate. Itaalii jirtanii? Itaaliin jira garuu viizaan kiyya biyyoota United Europe biyyoota baay'ee deemuu nan danda'a. Maki kam jiraatu ammayyuu. Dhalootni kun wal dhaggeeffachuu irratti xiqqoo rakkoo qabu. Namni yoo haasa'u jidduu seenamu yoo jidduu seename immoo maal jedhama seetan dhiifamaa wanta dubbachuu barbaadee jira dubbiin teetii jedhama afaan Oromoo. Dubbiin teetii dhiifamaa jedha jechuu qabdaan isiidhaan jidduu fiignaa yoo inni haasa'u akkasii bar wal dhaggeeffadhaa hin maali yoo. Eeshi bakka maakiin irratti qabi bakka taraa somnaati rakkoon qabu. Waan duraa soitiif dubbadhu sanboota inni haa dubbatu akkasi. Amma ati dubbadhu ayyee. Laa ani wallahi jaalaluma sii qabu ibsachuu wal bayan sin jaalladha sin kabajaa rabbiin nuuf umurii kee nu dheeressu wallahi hedduu bakka obbaleetti ko si jaalladha. Akkanatti gannan sodaadha beektaa jaalala sii qabu ibsu wallahi akkanatti sii ibsu hin qabu. Rabbiin umurii kee rabbiin nuuf dheeressu. Amin. Galatoomee ayyee bareedu. Abdii dubbadhu amma. Hayyee Maki dhiifaman garuu beektaa isiin hoggan ol ba'ullee ol baatee turteetti beektaa jala kana baay'een ture. Kanumaaf inni yaasa'e dhiifama siin jechuudha. Ayyee rakkoon hin jiru. Akkamii ati naguma qabda ka duuba? Annagan qaba alhamdulillah. Maashaallah. Baga Rabbi harraan si gaatee jedheera. Amiin. Anillee yaada biraa kan hin ibsachuu deemuun qabu baay'ee Rabbi si haa jajjabeessu du'aama kanatti xiqqoo si godheetiin jajjabaadhu siin jedhee si jajjabeessu kan hin ol malee yaada biraan qabu beektaa. Hayyee du'aa osoo na duuba naaf goote natti tola akka malee. Asirratti yaaduma kakaafna. Hayyee. Kuara likiliki kesima. Asmara. Makiko, akam. Ati koi nagagab da samun ki fayya gabami? Mal si gode. Oi, dhaggeeffadhu sitti nima. Gizeen laaltuan maal si fakkaata? Maali? Sorry, waan gode? Sorry njeen gizee meeqa si meeqa ati gizee meeqa si nama dhageessu moo? Gizee tokko the first time today. No way, gizee afur shan sitti meetin jira. Maal gode nan? Barreen irraanfadhee rufa gizee kan. Mana kana push godhii siin jeetin jira. Okay, ngone rakkoon hin jiru. Isa eda, isa magu yeroo meeqa natti hin San qofaa miti wanti nuti push godhii siin jeefne mita. Ganama gizee hirriba irraa kaatu mana kana hin seenta. Hojii deemtu mana kana hin seenta. Gizee hojiirraa deebitu mana kana hin seenta. Gizee hundu deemaatu seenta mana kana teessee seentee beektu jechuu. Ani fi uummanni kiyyas ol gizee gaffiitu qororoom waan jiru hunda dhageenye sammuu kiyyallee baxabaxamaa jira jechuu. Okay, sorry. Mata sorry. Nang push nang goda shi mai maki amma karki ya sirre sanjira amshi. Ega, nuti beete osoo push nu godhuuf goote yaa hin dandeenya qocillee. Ati hojii dandee hojjechaa anaasitti hayi sirrii miti kun. Amshi rantil maki. Akkamati nagara miti nagana gafu mai banna. Siyaadera. Long time.
Diasporaan tokko tokko bultii dhaaban. Amma gizee hedduu diasporaan gizee isini bilbiltee sa'aati lama isinitti haasoftu. I love you baby. Naam gizee isin jedhu dhugaa isin seetan isaan dalagachaa jira karaa sa'a meeqa deemee dalagata seete gizee. Karaa laal kophaa isaa muugaa deemu kana siin deema jechuudha. Gaafa mee diasporaan ijaazaa galuumeetti bilbilaa silkii isin jalaan kaasu. Gaafa hojii jiru namni akka isa isin bilbilu hin jiru. Inkwaan amma ciroon kun. Narraa gabbuyi. Biyya masaa kanaan aduu kun maki. Suara. Biyyi sa'aatii kanaan aduu kun biyya kam? Kanada. Kanada moo Ameerikaadha keessa? Kanada ta'e malee Ameerikaan sa'aatii shamoo akkas garaagarummaa qabanatti fakkaate sa'aatii Itoophiyaa jirra. Ati Ameerikaa fi Itoophiyaa maalitti walitti fiddatan immoo? Eessaa walitti fidde Itoophiyaa fi Ameerikaa rabbisaa dhuti?